Kun masgida kana bira jechuudha. Du'a afur Shaashamannee. Bootaan boota bareeda. Kaaree 200 kaaree 200 irratti mana ajaa'ibatti Oromoo midhaageera. Impoonsar Ahmadii kana. Bishaan illee hin qaba. Ifa illee hin qaba. Biqiltuun illee akkanatti itti katolee jirudha. Maashaallah. Baay'ee manni mana mukaati. Mana mukaallee ta'udha kaan bootiin bareechisanii kun ofeerroo argitanii garaa jella akka bulukkeetti kaasanii jiranidha. Sibiila argattanii mukaasirra solleettaan irra ka'u feerroo awwaalanii midheessanii hojjetaniira hojii duraanii. Kun ilaala dagalee irratti illee jechuudha. Waan itti ol kaasu malee solleettaatti kaasu malee wanni biraa wanni hafeeru hin jiru. Miliyoona 1,500 gatii dhumaati jedhanii oduma viidiyoon hin dheeratin. Keessa kana waa seenne kuni koladarii irraan gara saalooniidha gadi darbanii. Saalooniin illee maashaallah guddaadha. Korniisiin illee jiibsooniidha. Qalama qofa haaromsu tofa. Kun kutaa ciisaati. Wusti shaawur maali? Maashaallah. Kun kutaa ciisaati. Shaawuriin keessaallee akkana jira. Waaw maashaallah. በጣም ተሰርቷል። ገንዳ አለ። ሙቅ ውሃ መዘጋ ማገጠም ይቻላል አይደለም? እሺ አለ ያሉ ነው። እንደምታዩት ማሻአላ ምርጥ ቤት ነው። 200 ካሬ ላይ ያለው ቦታም በጣም አሪፍ ነው። አቀማመጡ ማሻአላ ነው። የእንግዳም የልጆችም ይኸው እዚህ ጋር ዋው ካለም መሬት አለ። ሻወርና ቤት አለ። ቤት አልተሰራበትም። ዋው በዚህ በጎሮ ማለት ነው። ማሻአላ ሻወሪ ነፊ ሽንት ቤት ነው ለከነቲ kan dhumate jirudha. Kaadduudda duuba ka walii galaa jechuudha. Asiin qoraan kaayatanii tootaalu sinte ክፍል 1 2 3 4 5 kan shaawuru 6 maashaallah. Kutaa jaha jechuudha. Walumaa galatti warri baankii tuyyuu bitee ka'eeti birree dafeen cufu jedhanii itti didanii jiranii. Keessa kana shaklaa godhuu qofa gaafata. Waan bareedduu wayiiti. Kun lafti asitti illee irraa hafee jira. Asiin achi xumuranii suuqii godhuun hin danda'ama jechuudha. Itti dhiyaadha waan gaariidha.